Waa'een iqaaba kanaa yeroo ammaa kana dubbii ijoo miidiyaa ta'ee jira. Inni lammaffaan dubbii nuyi qabannee jirru dhimma paasterii yookaan raajii sobduu kanadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waa'een iqaaba kanaa yeroo ammaa kana dubbii ijoo miidiyaa ta'ee jira. Ijaamni kun silumaa ijaamni kan uummata muslimaati. Garuu wanni kun gaafa ilaalanii footoo addaa kan amantii biraa ibsutu irra jira. Dhimmi kun maali yaada jedhu yeroo ammaa kana ijoo miidiyaa ta'ee jira jechuudha. Ijaaba uffachuun baay'ee bareedaadha. Utuu namoonni hundumtuu ijaaba uffatee sila akkuma kana ijaabni bakka adda addaatti dubbii ijoo yuun ta'u ture. Garuu amma immoo maaliif akka uffatee fi what's the background of this wearing wanti jedhu nama dhibaa jechuudha. Wanti dudduuba isaa jiru namaaf hin galle. Yeroo ammaa kana gaanii dhimmi iqaabii kana dubbii jabaa ta'eera. Isin akka keessanitti maal jettu yaada jedhudha. Inni lammaffaan dubbii nuyi qabannee jirru dhimma paasterii yookaan raajii sobduu kanadha. Inni kun maqaan isaa Liboo Inoochi jedhama. Jiraataa biyya Gaanaati. Dhumii addunyaa kanaa Desemberii 25 akka taate waaqni natti meera. Waaqni bishaan nan duniyaa kana fita jedhee natti meera waan ta'eef anis immoo bishaan badiisaa kana jalaa isin hambisuudhaaf bidiruu yookaan doonii guddaa sanyii kan Noohiin hojjete sanan isin hojjedha. Isaan biyya bishaan kana jalaa baana jechuudhaan uummatarraa birrii walitti qabe. Uummati keenya maqaa amantii dhageenyaan kan waan dudduuba jiruutuun bariin callisee hirmaatu kuni birrii waan jiruun itti fidanii Desemberii 25 gaafa galu namnichi kuni gaani bara biyyi badiisaati jedhee eegutti inni guyyaa jireenya haaraa isaaf ta'e makiinaa akka addunyaa kanaatti baay'ee gatiinsee guddaa ta'e keessaa tokko kan doolaara Ameerikaa 89 baaftu yaabbatee gara uummataatti achi dhufeera jechuudha. Egaan wanti kunis uummata hedduu waan mufachiisee fi namoonni gaafa isa gaafatanii ani koo hin badde Desemberii 25 jedhe malee isa dheengaddaati isiniin hin jenne yaada jedhu gaafa deebi'eessu uummanni mufii kana gaafa poolisiitti matu qaama mootummaatiin to'atameera jechuudha.